Nagaan waaqayyoo iddoo jirtan sinaa qaqqabu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii dargaggoo mo'aati. Egaan qophii dargaggoo mo'aatiin torbanoota darban sagantoota adda addaa sin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Sagantoota keenya irratti illee namoonni adda addaa yaada keessan nu biraan ga'aa kan isin jirtanidha. Egaan galatoomaa isiniin jecha arras immoo gaa sagantaa addaa qabanneeti kan dhiyaannee jirru. Sagantaa addaa nuti qabannee dhiyaanne immoo gufuuwwan dargaggootaa akka isaan hin milkoofneef wanta jedhamu. Wantoota gufuu ta'an akkasumas immoo karaa ittiin milkaa'uu danda'amu karaa kami isa jedhamu mari'achuudhaaf egaa keessummoota of biraa qaba. Keessummoota of biraa qabu immoo injiinar Araarsamaa immoo egaa Baardar Yuunivarsiitiitti makaanikaal injiinaringiidhaan kan eebbifame akkasumas immoo Finfinnee Yuunivarsiitiitti enerjiidhaan maastersii yookaan digirii lammaffaa kan qabu dabaleellee bizinees manaajimentiidhaan digirii lammaffaa nama qabu jechuudha. Egaan keessummaan keenya ni lammaffaa immoo Wandimmaageny Uddeessaa jedhama. Wandimmaageny Uddeessaa gaa ikoonomiksiidhaan digirii jalqabaa organizational leadershipidhaan digirii lammaffaa akkasumas teoloojii gaa yeroo ammaa waggaa arfaffaa barachaa kan jirudha. Dargaggoota kana wajjin gaa dhimma kana irratti marii goona jechuudha. Kanaaf amma xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessan nu faana ta'u isiniin jecha an qopheessaan qophii kana gammachuun isaa keetii ogeessota kaameeraa keenyaa Fiqirooyaalee Naatinaal Boonjaa Dassaalanii Hirphootaanee isin faana turra. Nu wajjin turaa isiniin jenna turtii gaarii. Duraan dursaa waamicha keenya kabajanii istuudiyoo keenyatti argamtanii yeroo kana gaaffiif deebii yookaan dhimma kana irratti akka marannuu fi waan nu fayyamtaniif maqaa daawwattoota keenyaan guddaa isin galateeffannaa fayyaa ta'a. Televezyiinii keenya televezyiinii MOAA irratti keessattuu sagantaa baay'ee jaalatamaa sagantaa dargaggoota mo'ichaan biyyattii gaggeessuu danda'an kan oomishaa jiru sagantaa dargaggoo MOAA irratti nu affeeruu keessaniif galatooma ulfaadhaa horaa bulaa jechuudha. Galatoomi. Carraa akkasii nu kennuu keessaniif Waaqayyoon na eebbisu galatoomaa isiniin jenna. Tole egaa isin dargaggoota tarii kallattii barnootaatiin illee namoota milkooftanidha. Guyyaa har'aa egaa kan nuti irratti haasofnu keessuma daandii milkaa'inaa wanta jedhamu. Daandii milkaa'inaa keessatti immoo egaa wantoonni nama gufachiisan jiru. Gufuu wanti ta'an akka namni milkoofneef jedhamu. Isa kana ilaalchisee egaa bal'inaan irratti mari'anna jechuudha. Keessumaa dargaggoonni keenya iddoo yaadan akka hin geenyee fi wantoota baay'eetu hudhaatti ta'e karaatti hambisaatti kan itti jiru. Kanaaf guyyaa har'aa kana irratti mari'anna jechuudha. Egaan jalqaba irratti wanti irraa kaanu milkoomina wanta jedhamu. Namni hundumtuu milkoominaa fiixaan ba'umsa barbaada. Mee jecha kana maal akka ta'e ilaallee sarara jalqabna Wandimmaageny irraan jalqaba. Thank you galatoom Fayyaa Ta'i gaaffii baay'ee bareedaa dhiyeessite. Milkaa'ina yookaan success yookaan sikeetis afaan Amaariffaatiin jennu kana namni baay'ee waa'ee isaa dubbachuu barbaada dubbachuus jaalataa. Yoo dubbatanis baay'ee namatti tola. Gufuun milkaa'inaa jira, karaan milkaa'inaa jira. Garuu akkuma atimma jalqaba nu jalqabdee milkaa'ina jechuun maali gaafa jette namooti baay'een definition adda addaa kennuuf. Namooti baay'een milkaa'ina jechuun qabeenya walirratti horachuudha, birrii baay'ee qabaachuudha, beekkamtii qabaachuudha, maastersii PhD yookaan piroofeesara ta'uudha, baay'ee barachuudha yookaan baay'ee beekkamtii argachuudha jedhanii define gochuu danda'u. Namooti baay'een definition adda addaa kennu. Garuu akka kootis definition salphaa tokko simple definition for success. Yoo kennine success is living your life purpose jedhee salphaatti define gochuu barbaadani. Maaliif jennaani namni hundumtuu kaayoodhaan uumame gaafa gara lafa kanaa dhufu Waaqayyo nama hundumaa kaayoodhaan gara lafa kanaa fide. Hin barbaachisu abalu bu'aan qabu namni jedhamu hin jiru. Addunyaa kana irratti jechuudha. Waaqayyo nama hundumaa kaayoodhaan uume, Waaqayyo nama hundumaa purpose waan ittiin hojjechuu barbaaduuf uume. Kanaafuu namni kaayoodhaan erga uumame, kaayoo uumameef sana gaafa jiraate, kaayoo uumameef sana yoo isaaf jiraate namni sun successful ta'eera jenna. Kanaafuu success jechuun salphaatti living your life purpose yookaan immoo kaayoo isa uumamte sanaafi jiraachuu jechuudha. Because Addaam Waaqayyo seera uumama boqonnaa isaa 2:15 irratti maan jedhee the Lord God put the man in the garden of Eden to work it and take care of it. Akkasuma malli immoo seera uumama boqonnaa isaa 1:26 irratti Waaqayyo namni akka gaggeessuuf, akka hojjetuuf, akka bareechuuf uume jedha. Gaggeessuudhaaf, hojjechuudhaaf, bareechuudhaaf, midhaasuudhaaf, maneej gochuudhaaf. Namni hojjechuudhaaf uumame, namni gaggeessuudhaaf uumame. Kanaafuu gaggeessuun hojjechuun bareechuun kun kaayoo Waaqaati jechuudha. Kan nuti itti uumamne. Karaa kamiin gaggeessine jennaan karaa baay'eedha san dubarratti dhufna. Kanaafuu living your life purpose is a simple definition for success. Kaayoo uumamteef gaafa jiraatte. Kaan gaazexeessaa ta'ee successful ta'a. Kaan atileetii ta'ee successful ta'a. Kaan aartiidhaan successful ta'a. Kaan injiinaringiidhaan successful ta'a. Kaan ikoonomiksiidhaan yookaan immoo teolojiidhaan successful ta'a. Leadershipidhaan successful ta'a. Kaan bizinesiidhaan. Hundumtuu karaa adda addaatiin area of leadership giftisaaf kennameen successful ta'a. Maaliif jennaan kaayoo Waaqayyo isa uumeef waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu namni yoom successful ta'a jennaan
kaayoo waaqayyo isa uumeef sana adda baafatee beekee yoo isa sanaaf jiraate milkaa'eera jennaa jedha simple definition isaa. Kanaafuu success jechuun kaayoo uumamteef sana adda baafattee beektee isa sanaaf yoo jiraatte successful taateerta. Beekamtii argachuu miti, qabeenya argachuu miti, barumsa irratti barumsa dabaluu miti, kaayoo uumamteef adda baafattee isa sanaaf jiraachuun milkaa'ina. Hiikaa jedhu salphaatti kennuufii barbaadanii. Guddaa galatoomii araarsatu maal jetta? Addunyaa irratti karaan ittiin successiin hiikamee jiruu fi karaa waaqayyo immoo ittiin akka nu hiinnu barbaadu garaagarummaa qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf buleessi koo kaaseera. Akka biyya lafaa yookaan akka addunyaa kanaatti qabeenya horachuun, beekumsa godhachuun, aangoo godhachuun, maqaa gaarii qabaachuun akka successiitti fudhatama. Haa ta'u malee waaqayyo gaafa nama uumu warra kana akka isaan barbaachisoo ta'an beeka. Qabeenya akka barbaachisaa ta'e wantoonni namni barbaadu lafa kanarratti hundumtu akka isaan barbaachisaa ta'an beeka waaqayyo. Isa dudduuba garuu warri kuni successii jennee waamuun nu rakkisa. Isaan kun miinsii ta'uu danda'u successii keenyaaf. Kanaaf salphaamatti keessa gallee haasa'uu dandeenya gara boodaarraa. Success jechuun yookaan fiixaan ba'umsa jechuun yeroo waaqayyo sii kenne wanta waaqayyo sitti kenne keessatti hojjettee raawwachuu jechuudha. Waaqayyo yeroon kenna waammoo si keessa kaa'a. Wanta inni si keessa kaa'e sana yeroo waaqayyo sii kenne keessatti hojjettee fixuun yookaan hojjettee darbuun fiixaan ba'umsa jedhama. Baay'ee namatti tola. Egaan fiixaan ba'umsa lamman keessaniyyuu jecha lamaan hiittaniittu kaayyoo waaqayyoo ittiin uumeef jiraanne darbu wanta jedhamu kun isa guddaadha jechuudha. Namni kana beekuudhaan jiraachuunsaa dirqama jechuudha. Egaan yeroo ammaa kaayyoo waaqayyoo ittiin uume kana akka nuti raawwannee hin dabarree fi keessumaa dargaggoota keenyatti wantoonni gufuu ta'an wantoota baay'eetu jira kallattii garagaraan jechuudha. Kanaaf mee dursa kana gama keessa dhiibbaa keessaarraa kaanume wantoota gufuu ta'an irraa dhiibbaa nama keessaa yookaan namoonni eenyummaa namaa keessa jirurraa kaanu mee eenyummaa namaa keessatti wanti milkaa'ina dargaggootaatiif gufuu ta'u maalodha jettee yaaddati? Fiixaan ba'umsa dhala namaa yookaan fiixaan ba'umsa nama tokkoof akka inni fiixaan hin baaneefis akka inni fiixaan ba'uufis faaktoroota lamaan kana jira. Tokko internaaliidha, tokko eksternaaliidha. Tokko inni internaaliin baay'ee gadheedha yoo negatiivii ta'e isa eksternaalii caala anaaf. Inni eksternaaliin chaalenjiidha. Chaalenjiin immoo biyya lafaa keessa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amma biyya lafaa keessa jirtanitti rakkina qabduudha. Rakkinni akka inni jiru obvious beekamaadha. Amma rakkinni inni sun already waaqayyo iyyuu dubbateera waan ta'eef rakkinicha akkamittiin akka dubbatee dhiise qofatu hin taane akkamitti akka darbinus nuu kaa'eera waan ta'eef inni baay'ee rakkina ta'uu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee dhiibbaan inni keessa keenyaa ka'u chaalenjiin inni keessa keenyaa ka'u baay'ee gadheedha. Dhiibbaa akkamii faadhame waan keessa? Isattiin dhufaa. Dhiibbaan kun jalqaba irratti dhiibbaa gadheen eenyummaa ofii fudhachuu dadhabuudha. Fakkeenyaaf definitionii himaa fiixaan ba'umsaa wallaaluun dhiibbaa isa jalqabaa tanaaf. Akka obboleessi keenya jalqaba irratti kaase fiixaan ba'umsa jechuun wanta waaqayyoo itti nama uume tokko raawwatanii darbuudha. Whatever it is. Lallabaa ta'uu danda'a, music composerii ta'uu danda'a, waan barbaade haa ta'u. Amma nu xiqqaa isa gubbaatti jechuudha. Isa sanaaf uumamuu wallaaluun keenya dhiibbaa isa jalqabaati. Waaqayyo akka tasaa lafa nama lafa kana hin finne ammaaliifan dhufee jedhanii of gaafachuu dadhabuun dhiibbaa isa jalqabaati. Kanaaf dhiibbaan kun maal isa jedhuufi inni keessa keenyaa ka'u, inni nurraa ka'u eenyummaa keenya wallaaluudha. Inni bakka irra jiru immoo wantootuma nama kamiinuu mudachuu danda'an. Addunyaa kanarraa nama ta'ee kan jiru hundumaa mudachuu kan danda'u dhiibbaa jiruudha jechuudha. Inni gadheen anaaf isa keessaa ka'uudha. Fiixaan ba'umsa keenyatti gufuu ta'uu kan danda'u. Innis eenyummaa keenya wallaaluu, sababa waaqayyo nu waameef wallaaluu, keessa keenya waan jiru wallaaluu, waan dhalanneef wallaaluu jechuudha. Kana dhiibbaan waa'ee dhiibbaa gaafa haasofnu jechuudha.
jalqaba irratti wanti guddaan ni kaasee eenyummaa ofii wallaaloo wanti jedhamu gaa dhiibbaa keessaa jedhee kaaseera. Atis kanatti dabaltee namni eenyummaa ofii wallaaluun akkamitti eenyummaa isaa wallaala? Akkamitti immoo dhiibbaa ta'uu danda'a? Dhiibbaa warri ta'anis maalodha kan gama keessaatiin jechuudha. Thank you. Obboleessi kee Araarsaan akka gaariitti ibsee jira. Isarratti waan inni jedhe irratti immoo dabaluu kan barbaadu gufuun milkaa'inaa inni jalqabaati. Hundumti keenya isa jalqabaa kana jennee yaaduu dandeenya. Maybe akka amma definishinii an kenneetti jechuudha. Dursa maal jedhee milkaa'ina jechuun kaayyoo waaqayyo si uumeef sana jiraachuudha jenneera. Hundumtuu kaayyoo qaba. Karaa hafuuraatiin waan hojjetu qaba. Karaa natural giftii kennameetiin hundumtuu waan hojjetu qaba. Giftii sanaan kenname sanaan yoo hojjete namni sun milkaa'eera. Because kaayyoo waaqayyo isa uumeef jiraateera waan ta'eef. Kanaafuu gara gufuutti immoo gaafa dhufnu namni kaayyoo waaqayyo isa uume sana hubachuu dadhabuunsaa gufuu jalqabaati. Hubachuu dadhabuunsaa jechuudha. An maaliif uumame? Because amma organizationii hunduma gaafa fudhannu taappellaa balbala isaanirra kaa'u. Maal jedhu mishinii isaanii kaa'u. Organizationii sun maaliif exist godhe? Visionii isaanii qabu. Maal ta'uu barbaanna kan jedhu. Goolii isaanii qabu. Maal achiif gochuu barbaanna kan jedhu. Kanaafuu akkuma organizationiin hundumtuu mishinii qabu, ergama qabu, visionii qabu, mul'ata qabu, goolii qabu, galma qabu, namni hundumtuu personaalii jechuudha. Mishinii isaa maaliif lafa kanarra dhufeeni? Maaliif jiraadhe? Waaqayyo maaliif na uume? Araarsaan maaliif uumame? Wandimmaa Gany maaliif uumame? Gammachuu maaliif uumame? Kan jedhu namni hundumtuu mishinii isaa beekuu qaba tokko. Ergama isaa guddaa jechuudha. Lammaffaan immoo mul'ata maal ta'uu barbaada kan jedhu. Isa sana beekuu maal ta'uu barbaada kan jedhu sana sadaffaratti immoo maal achiif gochuu qaba. Akkaataa kanaan kana beekuu danda'uun isarra jira. Rakkinni guddaan gufuun guddaan kan jiru immoo akkuma barreessaanii fi lallabaan beekaman amma gara gooftaa kan deeman Dr. Miles Munro maal jedhanii natti tola barsiisa isaanii kitaaba isaanii nan dubbisa namoota baay'eef inspirationii guddaa uumeeranii maal jedhee the poorest man in the world is the man without a purpose. Nami hiyyeessa addunyaa kana nama kaayyoosaa, nama mul'atasaa, nama akeekasaa hin beekin jiraatudha jedhe. Namni sun hiyyeessa. Garuu kaayyoo qabaa kaayyoo sana hin beekne. Kaayyoo sana walitti hin dhufne. Kanaafuu gufuun guddaan milkaa'inaa nami bakka isaa beekuu dadhabudha. Kaayyoo isaa beekuu dadhabudha. Akeeka isaa beekuu dadhabudha. Anamma hiriyoota baay'ee qaba. Seminaarii irra kan baratan. Miuzikii baratu. Ijoolleen kun duraan digirii jalqabaa isaanii injineeringiidhaan yookaan maatimaatiksiidhaan yookaan fiiziksiidhaan baratanii dhufu. Fiiziksii yookaan injineeringii kan baratan fedha isaaniiti miti. Maatiitu dhiibe. Mucaa koo yuunivarsiitii naa galii bakka akkas naa godhi yuunivarsiitii galtu malee maqaa koo naaf kaasi jedhanii fedha mucaa malee dandeettii mucaa malee dhiibanii maatimaatiksii galchu dhiibanii ikoonomiksii galchu fedha isaa malee jechuudha. Mucaan sun hin barate qabxiin taan hin eebbifame hin jaalatu kaa achii gadhiisee dhufe achiin immoo muuziqaa seenamu maqaan Yesuus seminaariitti school of music barate amma milkaa'ee barumsa sana xumureen booda baandii dhaabee hojii guddaa karaa faarfannaa kanaan karaa hojii wangeelaa kanaan hojii guddaa nama hojjechaa jiru. Ofiis jijjiire maatii isaatiifis eebba ta'e dhalootaafis waldaa kiristaanaatiifis addunyaafis eebba ta'aa jira. Maaliif jennaan maal jedhu warra entrepreneurship success comes easily if you love what you do jedhan. Waan hojjettu gaafa jaallatte yookaan waan jaallattu gaafa hojjette salphaatti milkoofta. Namni hojii isaan jaallatu baay'een isaa biyya keenya keessa akka gaara dhiibuutti ta'a. Maaliif jennaan waan barbaadu miti kaayyoo isaa miti bakka isaa miti. Siyaasa keenya maaf xuraa'e? Obasanjoon maal jedhe pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii politics is not a dirty game jedhe. Politikaan siyaasni akka nuti jennutti waan geemii xuraa'aa miti. Nama harki isaanii qulqullaa'initi atu harka isaanii qulqulleessin keessa seenanii xureessanii bakka isaanii malee. Nami bakka isaa malee bakka baay'ee siyaasa keessa isaanii silaa kan daldalaa ta'uu qabutu siyaasa keessa jira. Siyaasa xureessa. Kan silaa waldaa kiristaanaa gaggeessuu qabutu bakka biraa jira. Kanaafuu namni bakka isaa argachuu qaba. Namni bakka isaa yoo hin argatin balleessuu malee ijaaruun beeku. Diiguu malee midhaasuun beeku. Kanaafuu gufuun jalqabaa maal jennaani kaayyoo uumameef sana adda baafatee beekuu dadhabudha. Hafuurattis waaqayyo maal naan hojjechuu barbaada. Foonittis naachuraal giiftii kiyyaan waaqayyo maal naan hojjechuu barbaada. Ergamni kiyya maali? Mul'ati kiyya maali? Galmi kiyya maali? Kan jedhu adda baafachuu dadhabuun this is the first obstacle jedhaan. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaan akkuma daawwachaa jirtan egaa mata duree nuti irratti haasa'aa jirru kallattii milkoominaa kan jedhamudha. Egaa kallattii milkoominaa keessatti egaa gufuun nama mudatu baay'een hin jiraata. Gufuu kana bira darbinee immoo akkamitti milkaa'uu dandeenya? Milkoominni kaayyootti waaqayyo nu uume raawwachuudha wanta jedhamudha kan nuti irratti dubbachaa jirru. Amma sagantaan keenya itti fufeeti kan inni jiru. Kanaaf amma nu hordofaa isiniin jenna. Turtiin keessan nu faana ta'u turtii gaarii. Egaan dhiibbaa keessaadha kan nuti amma dubbachaa jirru. Waan isin kaastan baay'ee gaariidha. Kanatti fufee meeqamamaa dhiibbaa keessaatti gaafa deemnu amma abdii kutannaan jiraachuu danda'a. Anoo nama akkasii miti jedhanii jechoota hin taane illee ofirratti dubbachuun jiraachuu danda'a.
wantoonni namni kun faamee dhiibbaa akkamii fiduu danda'a? Yaa akkuma silaayetti abdii kutannaan kun dhiibbaa guddaadha keessattuu dhaloota keenya irratti. Atoo garas hin deemin garuu kaayyoo isaa adda baafatee beekuu dadhabuun gufuu jalqabaati jenneera. Kun immoo gaaffii biraa uuma. Namni akkamitti kaayyoo isaa adda baafachuu danda'a kan jedhu. Erga kaayyoo isaa adda baafachuun gufuu jalqabaati ta'e namni akkamitti purpose isaa kaayyoo isaa akkamitti adda baafachuu danda'a gaaf jenne warri leadership warri entrepreneurship keessattuu gaaf barsiisanii gaaffii lama namni of gaafachuu danda'u qabaadhan. Gaaffii lama of gaafatee gaaffii sanaaf gaafa deebii kennu kaayyoo isaa adda baafachuu danda'a salphaatti jechuudha. Filiphisuus 2:13 irratti maal jedha? Akka akeekasaatti nu keessatti kan barbaadu nuun kan hojjetu inni waaqayyoodha. Nu keessatti barbaada nuun hojjeta. Kana jechuudha waa lama jira jechuudha. Yifalligaal yaadargaal. Waaqayyo eenyuun siin anaan hunduma keenyaan jechuudha. Dargaggoota amma karaa televizyiinii mo'aatiin daawwachaa jiran kana hundumaan jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa irratti namni gaaffii maal of gaafachuu qaba kaayyoo isaa adda baafachuuf gaafa jennee what am I passionate about? Passioning kiyya maali? What am I passionate about jedhee namni of gaafate wanti keessi kiyya fedhu maali? Wanti keessi kiyya jaallatu maali? Wanti keessi kiyya hojjechuu qabu maali? Maaf passion isaa beekuu qaba jalqaba. Because maal jedhu warri passion is the great energizer jedhu. Once you have a passion you have energy jedhu. Waan keessi kiyya fedhu sun gaafa hojjette jaalataa hojjetta waan ta'eef kafaltiidhaaf dhimma hin qabdu. Namni si jaalate jibbee dhimma hin qabdu. Because waan ati hojjettu sun in jaalatta waan ta'eef jaalataa hojjettaa hojjechaa jaalattaa salphaatti milkooftaa jechuudha. Akkuma duraan jedhe success comes easily if you love what you do. Hojii kanan jaalatu tanaan milkaa'uu hin dandeessu. Hojii injineringii amma keessa jiru kanan jaalatu tanaan milkaa'uu hin danda'u. Because dhiibuutti ta'a gaara dhiibdee immoo si duraan socho'u. Kanaafuu tokkoffaa irratti dargaggoon keenya beekuu kan qabdu obboleessi kiyya obboleetti kiyya kan amma argaa jirtu keessi kee maal jaallata? Keessi kee maal jaallata? Wanti keessi kee jaallatu sun waan ati hojjechuu qabdu jechuudha. Maaliif jennaan fedhii sana keessa kan kaa'e eenyudha? Waaqayyoodha. Waaqayyo nama keessatti maal uuma? Akkuma Filiphisuus 2:13 irratti argine fedhii keessa keenyatti uuma. Fedhiin sun waan waaqayyo nu keessatti uumame kallattii agarsiisa jechuudha. Inni kun tokkoffaadha. Fedhii keenya gaafa hordofanne jechuudha. Fedhii qofaa miti garuu. Namni baay'een fedhii qaba garuu dandeettii hin qabu. Namni dandeettii maatimaatiksii hin qabne injineringii barachuu hin qabu. Ikoonomiksii barachuu hin qabu. Maatimaatiksii seenuu hin qabu. Kanaafuu fedhiin jira lammaffaanoo dandeettiin barbaachisaadha. Ability. What is my ability? What are my strengths? What are my gifts? Namni maal danda'a? Tokkoffaa fedhiidha jenneera. Lammaffaarratti immoo maal danda'a? Maal hojjechuu danda'a? Kan jedhu kana beekuun barbaachisaadha. Because namni hundumtuu namni Yesuus Kiristoos dhugeeffatee hafuurri qulqulluun keessa jiraachuu jalqabe kennaa qaba. Kennaa adda addaa sana sagalee waaqayyoo dubbisuudhaan kadhachuudhaan guddifatee hin tajaajilannis wal tajaajila. Namni tokkochi monopolize godhee waan hunduma isaa qabachuu hin danda'u. Akka wal tajaajilu siif kennaa addaatu kenname, naaf kennaa addaatu kenname, isaaf kennaa addaatu kenname, ani isin tajaajila, isin irraayis immoo tajaajilamaa jechuudha. Kun karaa hafuuraatiin. Karaa immoo naachuraaliitiin gaafa dhufnu hundumti keenya kennaa adda addaa qabna. Natural gift adda addaa qabna. Kanaafuu karaa natural gift kanaan maal giftiin kiyya, maal dandeettiin kiyya, what are my strengths jedhee namni sun adda baafatee irratti hojjechuu danda'u qaba jechuudha. Tokkoffaa maa inni fedhii, lammaffaan immoo dandeettii. Maa warri economicsii gaafa nu barsiisanii demand is equals to willingness plus ability jedhu. Willingness hin jiraachuu qaba, ability hin jiraachuu qaba. Otherwise desire ta'a. Ability hin jiru taanaan jechuudha. Kanaafuu fedhii waaqayyo nu keessatti uumaa, dandeettii waaqayyo nu keessatti uumaa isa sana adda baafannee gaafa hojjenne akkuma obboleessi keenya Magarsaan jedhee homtuu nun naafu seechi danda'e jennee fiiguu ta'a jechuudha. Kanaafuu abdii kutannaan hin jiru jechuudha. Kanaafuu abdiin kutannu wanti nu dhaabu hin jiru because hojii sana hin jaallanna hin hojjanna waaqayyo su dura waanuma sanaaf ni uume nu milkeessa jechuudha. Seexanis nu dura dhaabachuu hin danda'u, Gooliyaadis nu dura dhaabachuu hin danda'u, dallaan Iyyaarkoos nu dura dhaabachuu hin danda'u, hafuura moo'ichaatiin guutamnee nan danda'a jennee kaana gaafatti deemnu wanti nu dhaabu hin jiru. Achirratti waan tokkotti dabalee gara obboleessa keenyatti dabarsa. Keessattuu nan jaalladhan televezyiinii MOAA TV for Victorious Life jedha. Hafuura moo'ichaa dhaloota keessaa badee ture televezyiinii MOAA dhaloota keessatti deebisaa jira. Injekti godhaa jirtan baay'ee fayyadameedhaan sagantaa televezyiinii MOAA adda addaarraa. Keessattuu dargaggoo MOAA baay'ee sana eebbisu ulfaadhaa horaa bulaa. Kanaafuu Victorious Life inni kun jennu kun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo tokko football analystiin tokko maal jedhee Barcelonaa fi Real Madrid yoo waliin taphataniidha. Yeroo hundaa Barcelonaatti mo'ata yeroo sana jechuudha. Barcelonaan yeroo hundaa Madrid mo'ata. Real Madrid birrii guddaa baasee miliyoona baay'ee baasee taphattoota beekamoo bihee garuu kan mo'atu immoo Barcelonaadha. Maal jedhee koomentaatariin sun gaafa dubbatu rakkinni warra Real Madrid jedhe jalqaba yoo dirreetti seenan mo'amanii seenu jedhe. Saayikooloojikaalii mo'amanii waan seenaniif mo'amuu hin danda'anii jedhe. Dargaggoon keenya rakkinni isaa baay'een barateera. Beekumsa qaba, dandeettii qaba. Garuu mo'amee gara dirree seena. Anoonhaaf hin milkaa'uudha. Daldalli kan abaluuti jedha, kan saba abaluuti jedha, kan warra abaluuti jedha. Isaanoo akkas godhaniiru dha. Riizinii kuma tokko siif ka'a. Kun Victorious Spirit dhabeera.
Kana cabsanii seenuun barbaachisaadha. Nan danda'a akka warra jiwishi sana nan danda'a jedhanii hafuura Victorious Spiritiin guutamanii riskii fudhatanii hojiitti seenaani dhuguma namni milkaa'uu hin dandeenye tokkollee hin jiru. Maaf jennaan cimtee hojjannaan hafuura mo'ichaatiin guutamnaan wanti si dhaabu tokkollee hin jiru. Hammatti seentu xiqqoo hin ulfaata. Garuu keessa seentiin aadaa salphaadha. Aadaa kanumaa jetta. Kanaafuu Victorious Spiritiin inni sin barsiisaa jirtan kun sagalee Waaqayyoo irra dhaabattanii akkuma Phaawulos jedhee humna kan naaf kennu Kiristoosiin nan danda'a jedhee dargaggoon siyaasatti, daldalatti, barumsatti, qonnatti seenaan homtuu nu dhaabu jechuu fedha. Tole guddaa galatoomii waan hedduu kaafte dandeettii ofii cimina ofii ga'umsa ofii beekuu waanta jedhamu araarsatis kanatti dabaltamee dargaggoonni keenya
kallattii garaagaraatiin waaqayyo dandeettii uumamaanis haa ta'u kallattii garaagaraanis argataniiru. Dandeettii isaan jiran kana egaa akkamitti beekuu akkamitti ofii isaanii beekuu danda'u maal jetta kanarratti? Jalqabii first thing first yeroo faranjii wanta dursutu nu raraata. Kana jechuun maal jechuudha? Jalqabuma biyya lafaa kanarra maaliifan dhufee inni jedhamu namni hundumtuu of gaafate dargaggoo hundumtuu keessuma yeroo itti kan of gaafachuun namarra jiraatutti yeroo qaba waan ta'eef. Erga darbee erga umriin keenya achi siqee gaaffii kana yoo gaafanne invalidii ta'a. Taayimiin isaa paastii ta'a. Nu immoo gaaffii kana erga dulloomne kaafna yoo ta'e yeroo nuu kennametti wanta waaqayyo nu keessa kaa'e san jedhe san hojjechuu hin dandeenyu. Kanaaf anaaf sababi quubsaan inni gaariin why I am here for isa jedhudha. Nama kamiifuu kan hojjetu. Biyya lafaa kanarra maaliifan jira isa jedhudha. Maaliif achii kaanaa yoo iddoo sanarraa kaane isa nama jedhee psychologically sammuun keenya waan tokkotti waan hojjechuu barbaannetti sirriitti akka naman godha. Waaqayyo biyya lafaa beekamaadha. Biyya lafaa kana waaqayyo akka tasaa miti kan inni fide. Nuyinis akka tasaa miti kan inni fide. Pilaan godhee maal jedha sagalee waaqayyo gara haadha kee keessatti tuun uumamaniin si foodheedha. Maayindii waaqayyo keessatti conceived ta'an jechuudha. Jechuun ulfoofnee jirra jechuudha akka sagalee waaqayyooti. Kana jechuun namni har'a addana jiru namni hundumtu even karaarrallee kan jiran hundumti isaanii yaada waaqayyoof yaada waaqayyoo qofaan dhufan. Kun isa jalqabaati. Namni yoo achirraa ka'e first thing first inni jedhe kanaaf lafa jalqabuu qabnu irraa yoo hin jalqabnu ta'e jireenya keenya baay'ee kasaaraa ta'a. Kanaaf anamma kanan jechuu barbaadu hundumti keenya iyyuu waaqayyotti nu fide. Yeroo waaqayyotti immoo dhufne. Taayimiin isaas akeekisaas waaqayyoon bira jira. So achirraa erga eegallee booddee zeen waat isa jedhutti dhufnaa jechuudha. Jalqaba bana of amansiisuu qabna. Namatu namansiisin hojiin keenya namatti tuun mul'atin erga nu fidnee keessa keenyatti of amansiifne erga fidnee hojiin keenya mul'ata. Kanaaf inni jalqaba waaqayyo sababaan na fideera sababi sun immoo maal san nama kaasaa ture jechuudha. Kanaaf wanta dursine waaqayyo nu fiduu isaa kana amanuuf fudhachuun namatti cimuu danda'a. Akka tasaatti waan akka dhufetti nama yaaduu danda'a. Isa kana sirreessinu taanaan waaqayyo mootiivii keenyadha kan inni ilaalu. Jalqaba isa nu uume wajjin walii galuu jechuun of fudhachuu jechuudha. Erga isa fudhannee booddee sababa dhumneef immoo adda baafachuutti deemna. Egaa erga kana fidnee sababa dhumneef beekuunis baay'ee nu rakkisu. Sababiin isaa isa dizaayinerii isa nuyi uume kan harka jira sababichis waan ta'eef. Mee achumaan gaa'ee waa'ee rakkina keessaa isa jedhu kana xumurree dabarraa rakkoo jenneera amma rakkoota keenyeera keessaan wanta nutti dhufu jenneera furmaata waan ta'e gaggabaabsinee kanarratti rakkoo keessaan dhufu kana dargaggoonni immoo akkamitti booda qabu keessaa wanta jedhamu sarara. Furmaati kanaa salphaadha. Wanti gochuu qabnu tokko waan hojjechuuf harka keenya irra jiru irratti sammuu keenya guutummaa garaa keenya guutummaa kaa'udha. Wanta sana sirriitti hojjenneera taanaani yookaan immoo akka nurraa eegamutti amma nurraa eegamu hojjenneera yoo ta'e wanti nu argannu isatti fufee firiin jiru rizaaltii nu eenyu wanta nuyi ittiin fiixaan baanuuf sababa nu ta'a jechuudha. Yookaan fiixaan baana jechuudha. Fakkeenyuma ammaan sii fudhadha. Waan baay'ee fudhachuu dandeenya. Hojiinis akkasuma. Hojii tokko customer serviceen baankii keessa jiru tokko yookaan kastamariif front line irra hojjetta yoo ta'e kastamariin yeroo dhufu gara kee jalqaba akka inni dhufe simachuurraa ka'ee garaa kee guutuu nama sana simachuudha. Kan argu eenyudha hojiitu hojjettu waaqadha inni jalqabaa. Ittaanii maal tokko maaltu ta'a gaafa hojii akkasii hojjettu namoonni kan biraan illee observiisi godhu. Even kastamarii keessaallee namni si ilaala. Fakkeenyaaf amma fakkeenya tokkoon sii kaasa. Fakkeenyaan dubbachuun gaariidha waan ta'eef. Ani hojiin hojjedhu keessatti iddoo tokkotti hojiin hojjedha. Hojiin hojjedhu sana project managerii ta'een hojjedha. Waan ani hojjedhu sana keessatti namni subcontraatii hojii fudhatee hojjetu tureera. Hojii kana namni hojjetu nama ati observii godhaa na ilaalaa itti yaaddu miti. Alaqaa isaa ta'e hojjechuu tan jira jechuudha. At some point yeroo hundumaa gaafa hojii hojjetee fi yeroo dhufee paymentii adda addaa fanu gaafatu sa'aatii inni gaafatetti wanta inni hojjete wanta isaaf maluuf kan isaa waan ta'eef waan tokko tutti hin dabalin irraa sutuun hin hir'isin sirriitti hojjedheen
sa'aatii isaatti dabarsaaf hin ture. Namni kun yeroo dheeraa booddee maaliifan fakkeenya kana fudhadhaa nama abbaa qabeenyaa ta'e nama guddaa tokko wajjiniin hojii hojjeta ture namni kun. Nama sanaan naqee maayidhaa namuma hojii kee kana sii fuudhee deemu annaman siif qabaayidha. Akkasittiinitu waan sin dhibu wanta argadhu salariin iddoo sanatti argadhu harka sadiin guddise jechuudha. Sababa namatti iddootti kennitu miti namni kun akka namaatti. An hojii makkoon hojjedhe noormaalii. Isaafis waan an godheen qabu feevarii tokko hin gooneef. Sababa kanaarraa kan ka'e namni kun dhaqee nama sanaa wajjiniin wal argisiise hojii kan biraa naa uume jechuudha. Kun fakkeenya kan goota ana ofirratti hin arge. Kana yeroo hin godhu garuu waan haa godhadheen goone namicha sana hojjechuu waan hin qabuuf hin hojjedhe. Kanaaf salphaamatti isa amma keessa keenya jiru kana isa keessa keenyaa ka'ee nuyi fiixaan ba'umsa keenya kana dhoowwuu akkamittiin hambisuu dandeenya isa jedhuufi tokko isa jalqaburraa jalqabnee jalqaba waaqayyoon beekuudha. Waaqayyo sun uume immoo erga beenne maddi keenya isa waan ta'eef maaliif na uumte jennee gaafachuudha. Erga inni karaa sana nutti agarsiisee booddee immoo karaa inni nutti agarsiise irratti akkaataa inni itti barbaadutti hojjechuudha. Isa booddee fiixaan ba'umsi inni tokko fiixaan ba'umsa isa tokkotti kennaa deemaa jechuudha. Kanaaf isa dhumaa waaqayyoon biraa waa fudhanneerra isa fudhanne sana sirriitti yoo hojjenne fiixaan baana. Akkuma obboleessi araarsan asii kaasee waaqayyo isa eebbisu waan gaarii kaaseera waan gaarii nu ibsee jira. Akkuma inni jedhaa ture duraanis immoo maal jennee namni hundumtuu kaayuu qaba. Namni hundumtuu akeeka uumameef qaba. Kaayuusaa akeeka isaa adda baafachuun irra jira jenneerra akkamitti adda baafata jennaan fedhii isaa duukaa bu'aa dandeettii isaa duukaa bu'aa. Waan ati feetu waan ati hojjechuu dandeessu sun kaayuu ati itti uumamtee fi karaa sanarra fiigee jechuudha jabaadhe. Kanaafuu amma achi keessatti immoo gufuun hin jira jenneera. Kaayuu fi adda baafachuu dadhabuun jira rakkinni adda addaan jira piroobileemiin adda addaan jira akkuma inni kaasaa ture duraanis akkuma kaasaa turre rakkinni keessaa internal piroobileemiin jira. Rakkina keessaa kan akkamitti mo'achuu dandeenya gaafa jennu an qabxiilee sadan asirratti dubbachuu fedha. Tokkoffaarratti mul'ata qaba nami. Kaayoo qaba nami. Kaayoo sana erga adda baafatee haati takka daa'ima ulfa ta'uu ishee erga beekte nyaata gaggaarii pirootinii fa'aa fayyadamtee waan daa'ima sanaaf gaarii ta'e jechuudha. Vaayitaaminii fa'aa fudhattee waan daa'ima sanaaf gargaaru fudhatte hamma daa'imni sun gara dhaba'utti baay'ee of eeggatti. Namni mul'ata qabu mul'ata sanaaf jedhee of eeggachuu qaba. Nyaata gaggaarii kennuufi qaba. Namni biqilaa dhaabe san akka haalaan guddatee firii gaarii kennuufi xaa'oo kennuufi qaba. Bishaan obaasuu qaba. Waan gaggaarii godhuu qaba. Aramaa jalaa baasuu qaba. Kunuunsuu qaba. Yoo san immoo firii gaarii kennaaf jechuudha. Akkasuma akkuma biqilaa sanaaf of eeggannoo goonu akkuma haatis daa'ima isheetiif of eeggannoo gootu namni mul'ata isaa saniif of eeggannoo gochuu qaba. Mul'ata isaa sanaaf xaa'oo kennuu qaba. Xaa'oo kennamu keessa tokkoffaan maa inni jennaani barumsa beekumsa. Tokkoffaan kan hin jedhu barbaadu isa kana jechuudha. Erga mul'ata kee adda baafattee mul'ata kee sana beekumsaan guddifachuu qabda. Dr. Abiy gaafa tokko pirezenteeshinii isaanii gaaf dhiyeessan YouTube irratti ilaalee ture maal jedhaa Itoophiyaan jedhe biyyoota Middle East keessaa biyyoota giddugala bahaa jedhaman keessaa beekumsaan ala waan baay'eedhaan caalteedha. Waan baay'eedhaan caallaa garuu hanqinni keenya wanti nuti isaarraa gad buuneef beekumsa jenne. Beekumsa waan hin qabneef diversity kana manage gochuu dadhabne resource qabnu immoo wisely utilize gochuu dadhabne qabeenya keenyatti fayyadamuu dadhabne. Kanaafuu beekumsi keenya guddachuu qaba. Haa jedhee dubbate gaa. Akkasuma Prophet Bushirii namtichi biyya Malaawii kuma lamaa fi torbamuu jaakas dhufee ture biyya keenya maal jedhee Facebook page isaa irratti gaaf tokko barreessee dubbisanii maal jedhee garaagarummaan nama hiyyeessaaf dureessaa jedhe garaagarummaan nama hiyyeessaaf dureessaa mana hiyyeessaa yoo deemtan jedhe televezyiinii qabaa jedhe televezyiinii qabaa ganama yoo deemtan TV ilaalaa jedhe guyyaa yoo deemtan TV ilaalaa jedhe halkan yoo deemtan TV ilaalaa jedhe guyyaa guutuu TV ilaalaa oolaa mana namicha dureessaa garuu yoo deemtanii TV qabaa garuu TV'n isaa yeroo hundumaa banameen argitan mana isaa TV jira garuu wanti baay'een kan jiru kitaabatu jira jedhe laayibrariitu jira jedhe mana warra faranjii nuti yeroo dura mana faranjiitti guddannee ollaa warra faranjiitti guddannee faazariin waardiyyaa ta'anii maazariin immoo hojjettuu manaa ta'anii achitti wal arganii ida'amanii achiin immoo nuti dhufnee kanaafuu mana faranjii keessa laayibrarii qabu hin dubbisu kanaafuu mana nama dureessaa jedhee Bushuriin laayibrarii jira jedhe laayibrarii sana maalinni namtichi yeroo hundumaa kan taa'u laayibrarii keessa hin dubbisa beekumsa isaa hin bal'ata karoora isaa kan dheerata karoora isaa guddaa ta'a namtichi hiyyeessi kitaaban qabu TV ilaalaa qofa oola TV'n tana sagantaan taane ilaalaa oola kan akka MOAA miti MOAA laalu warra kaan ilaalaa oola kanarra kan ka'e yeroon isaa
achitti dhuma karooran qabu beekumsi hin jiru. Beekumsi hin jiru taanaan karoorri kee karooruma guyyaa ta'a jechuudha. Kan torbanii, kan ji'a, kan ji'a ja'a, kan waggaa shanii, kudhanii wanti jedhamu hin jiru. Hamma beekumsa keetti karoorfatta. Obboleessi keenya almost abbaa keenyas jechuu dandeenya Tsaggaa Baqqalee maal jedhee waan okkoteen hin qabne mooqaan hin fuudhu jedhe. Waan okkoteen hin qabne mooqaan hin fuudhu jechuun afaan dhaloota ammaatiin waan distiin hin qabne cilfaan hin fuudhu jechuudha. Waan irra beekumsaan if hin guddisin boru eessallee fiduu hin dandeessu. Namni hamma beekumsa isaa jiraata. Namni hamma dandeettii isaa jiraata. Namni hamma karoora isaa deema. Karoorri namaa akka guddaa ta'u, karoorri namaa akka dheeraa ta'u beekumsi murteessaadha. Kanaafuu hiyyeessichi kan hiyyeessa ta'ee fi hin dubbisu, hin baratu. Dureessichi kan dureessa ta'ee fi hin dubbisa. TV qaba, TV barbaadu, sagantaa barbaadu, dargaggoo MOAA leadership, teknooloojii maal banee sagantaa akkasii sagantaa isa gargaaru televezyiinii akka MOAA fa'aa televezyiinii hafuuraa isa jajjabeessu akka kaasu banatee ilaala. Achiin booda hin cufa, hin dubbisa. Hin cufa, hin kadhata. Sana booda hin hojjeta. Kanaafuu barumsaan of guddisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maal jedhu warri today's readers are tomorrow's leaders jedhu. Warri har'a dubbisan, warri har'a baratan, warri boru gaggeessan. Har'a yoo baratte borsitu gaggeessadha. Dr. Abiy kaleessa barate, kaleessa of qopheesse, Dr. Lammaan kaleessa barate, kaleessa of qopheesse. Now isaan gaggeessuu jiran of qopheessaniiru. Kanaafuu amma isaan kun kanan nu gaanii jiru, nu gaggeessaa jiru, Dr. Abiy baay'een immoo nu barbaachisa. Dr. Abiy baay'een immoo amma kun taa'ee ilaalaa jira. Karaa kanaan immoo waaqayyo dargaggoota baay'ee akka kakaasu, mul'ata isaaniitiin akka wal agarsiisu an abdii qaba. Kanaafuu inni tokkoffaan barachuudha. Kanaafuu namni barachuu dhaabachise nama guddachuu dhaabachise akkuma jedhamu namni keenya dargaggoon amma televezyiiniidhaan ilaalaa jiru rakkina maaltu jira beektaa akka saba keenyaatti barumsa meeqa geessee taanaan barumsa fixeeraadha namni. Fixeeraa jechuun kudhanii dhaabee fixeeraadha yookaan 12 qabxiin irraa feennaan fixeeraadha. Barumsi dhuman qabu. Namni hamma du'utti barata. Formally mana barumsaa seenee barata, kolleejii seenee barata, yuunivarsiitii seenee barata, televezyiinii irraa banee barata. Sagantaa gaafa isin dabarsitan yeroo hundaa taa'ee nootibuukii qabadhee barreeffadha. Gaafa isin dabarsitan. Sagantaa keessan daawunlood godhee YouTube irraa deddeebisee ilaala. Nootibuukii mastaawushaa qabadha. Dr. Gammeen gaafa barsiisan ta'ee nootii qabadha. Barsiisota keenya lallabdoonni keenya karaa adda addaatiin yoo barsiisan teknooloojii irratti gaafa barumsa kennan ta'ee qabadha. Maaliif jennaan namni karaa kanaanis barata. Informaalii jechuudha. Nama beekaa bira ta'ee deemee dhaga'ee barata. Gorsa fudhata, meentorii qabaata. Success factory warra jiwushii keessa tokko hundumti isaanii meentorii qabu. Rabaayee barsiisota hordofu nama dhaga'u. Kanaafuu namni keenya barachuu qaba. Barumsi hin dhaabatu kan sertifikeetii qabu dippiloomaatti, kan dippiloomaa digiriitti, kan digirii maastarsiitti, kan maastarsii PhD'tti jedhaa itti fufuu qaba, dubbisuu qaba, of guddisuu qaba beekumsaan inni tokkoffaan kana. Hin baratu taanaan barumsa dhaabde jechuun waggaa 20 ta'e, waggaa 80 ta'e dulloomti hirtati. Garuu waggaa 80ttis dubbista taanaan ati ammallee yaangiidha. Kanaafuu to stay young, keep reading and keep learning. Lammaffaan immoo erga barumsaan of guddiste jechuudha. Lammaffaan erga barumsaan of guddiste amma beekumsa kee adda baafattee beekumsaan mul'ata kee cimsitee jirta. Lammaffaan maa jennaan hin karoorfatta qaba. Karoorfachuun gahee keenya. Yoo ati hin karoorfatiin waaqayyo waan si eebbisu hin qabu. Namni baay'een abaluu bidureessa ta'e, abaluu abbaa qabeenyaa ta'e, abaluu Ameerikaa deemee, abaluu PhD qabate, ani immoo as jira waaqayyo maaloo nagattee jedha. Garuu karoora hin qabu. Yoo karoora hin qabaatin waaqayyo maal si eebbisa mucaa koo'edha. Akkasuma jedhee ilaala gaa akka fakkeenyaatti because karoora hin qabu haa namichi karoora waan kitaaba fakkeenyaa boqonnaa isaa 16 ka arginu kana qophaa'uun onnee qophaa'uun garaa nurraa kana jechuun qophaa'uu garaa kan jedhu ingiliffaan planning jedha karoorfachuun gahee keetii gahee kiyya gahee keeti gahee hunduma keenyaati yoon karoorfatee waaqayyo waan nuuf eebbisuu qabu balbala rukutaa isin duraa banaa dhaayuu wangeelli Maatiyos 7:7 kadhadhaa isiniif kenna barbaada isinitti mul'adha namtichi yoo balbala rukutin rakkinni kan balbala banuuti miti rukutuudha beeka rukutuun gahee kooti kadhachuun gahee kooti barbaaduun gahee kooti akkasuma karoorfachuun gahee kooti sagalee waaqayyo kana dubbataa jechuudha anama dhuunfaatti waggaan 3 dabarse kun yeroo miiraakilii tanaaf televezyiinii mo'aalaalaa kitaaba adda addaan dubbisaa barumsa baradhu kanarraa sammuun kiyya ilaalchi kiyya jijjiirame Nuraan akkas karooran qabu callisee ma jiraadha hin baay'in gaalaan hojjedha garuu waa waggaa 5 waa waggaa 10 waan yeroo dheeraa kanan qabu ture garuu Dr. Gammeen yeroo hunda vision jedha mul'ata isii mul'atu maal jedhee ani romoo dhaggeeffachuu kana itti fufe dubbisuullee jalqabe keessi kiyya wanti biraa uumamuu jalqabe sana booda karoorfachuun erga gahee kiyya ta'e karoora waggaa 30 waggaa tokkotti hundumaa keenya achi ga'uu qaba waggaa 5tti waggaa 10tti waggaa 15 jedhee baase dhuguma isiniin jedha yeroo biraa dhugaa baha waaqayyo jireenya kiyyatti miiraakilii hojjete maaf karoorfadhee karaa sanarra waaqayyo na deemsise karoora sana waaqayyo naaf eebbise karoorfachuun gahee kooti sana booda karoora waaqayyotti eebbisa karoora sana waaqayyo maal godha approve godha waan itti dabalamuu qabu dabalee waan irratti qabu irraa hirrisee bajeta naaf ramadee karaa sana deemedha teoloojii barachuuf dhufeeni teoloojii baradhu jedhanii na ergani
Waaqayyo immoo teolojiin sin gaweedhe digirii biraa waan qabduu fi maastersii baradhuudhee maastersii na bane. Birri eessaa fida maaliin baradhan jenne fandii inni nunaaf qopheesse. Maastersii fixe. Asi reegulaarii teolojii barachaa ture. Asi reegulaarii maastersii barachaa ture. Lamaan isaa wal duukaa dhiibaa ture. Hin danda'ama. Waaqayyo si dandeessee jennaan. Waaqayyo karaa si bal'aan itti deemudha. Waggaa lama keessatti maastersicha xumuree atoo maastersiin xumuriin immoo Waaqayyo balbala hojii simmoo naa bane. Amma nan hojjedha, nan baradha, nan tajaajila, nan barreessa, nan barsiisa, karaa Waaqayyo naa bane hundumaan nan fiiga. Teolojiin sun eessaa dhufe karoorarraan. Maastersichi eessaa dhufe karoorarraan. Hojiin sun eessaa dhufe karoorarraan. Waaqayyo na eebbisee immoo ji'a tokko dura guyyaa ida'amutti waxabajjii 16tti obboleettii kiyyaa baay'ee jaalladhu meetii taaffisee mul'ataa wajjin ida'amnee jira. Kun eessaa dhufennaan karoorarraan. Guyyaan itti karoorfadhetti akkuma Waaqayyo Addaamiif jalqaba hojii kenne achiin immoo akka hojii sanarratti isa gargaartuuf Heewaan kenne Waaqayyo jalqaba naafis hojii kenne hojii kanarratti si gargaartu jedhee meetii naa kenne. Si jaalladhamee ta'u. Kanaaf inni lammaffaan karoorfachuun barbaachisaadha. Yoo karoorfanne karoora sana Waaqayyotti yoo kennanne Waaqayyo karoora sana nu eebbisa. Obboleettii kiyya karooran qabdu taanaan Waaqayyo naalatiin. Karooran qabdu taanaan rakkinni keetii har'ara jalqabii karoora guyyaa, karoora torbanii, karoora ji'a, karoora waggaa, kan waggaa shanii baafadhu, karoora sana Waaqayyotti kennadhu, karoora sana Waaqayyo approofsi godha, bajata siif ramadaa hin milkoofta. Inni sadaffaaniif inni dhumaa jedhee kan fixuu barbaadu immoo inni erga karoorfattee mul'ati kee beekumsaan guddateera karoorfattee jirta hojiitti seenuudha. Hafuura mo'ichaatiin hojiitti seenuudha. Because success factory namoota baay'ee warra akka Bill Gates faa warra akka Jack Ma faa warra biyya alaa keessa successful ta'an warra akka Mark Zuckerberg faa seenaa isaanii nan dubbisa. Yoo dubbisu hundumtu isaanii hard workeridha. Hundumtu isaanii cimanii hojjetu. Mul'ata isaaniitiif gatii kaffalu. Kitaaba Dr. Abiy barreessee irkaabinaa መንበር kitaaba jedhu tokko dubbisaa ture. Kitaaba sanarra maal jedha? መሪ የሚሆነው ለራእዩ መስዋዕትነት መክፈል ሲችል ነው። ሙለተ ቀብዳ ካዮ ቀብዳ አኬከ ቀብዳ ገሩ ገቲ ከፈል ገቲ ከፈልቱ ማለ ብራን ባውን እንጅሩ harka lama kiisii keessa kaa'attee masalaalii milkaa'inaa yaabuun hin jiru. Masalaalii milkaa'inaa yaabuudhaaf harka kee kiisii keessa maal gochuudha? Baasuu qabda. Maal gochuudha? Hojjechuudha. Socho'uudha. Kanaafuu namni yoo cimee hojjete dhuguma jedha kayoosaa adda baafateera, akeekasaa adda baafateera, naachuraal giiftisaa, spiritual giiftisaa adda baafatee yoo cimee hojjete tajaajilaanis homtuu san dhaabu. Kan daldalus homtuu san dhaabu. Kan horatus, kan baratus hundumtu wanta isa dhaabu hin jiru. Kanaafuu cimee hojjannaan namni milkaa'a Waaqayyos immoo isa milkeessa kana jireenya kiyya irrattis argeera Waaqayyo immoo na gargaareera siis immoo gargaara obboleessa kiyya gara kee deebisee argamne. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaan akkuma daawwachaa jirtan egaa maturree nuti irratti haasa'aa jirru kallattii milkoominaa kan jedhamudha egaa kallattii milkoominaa keessatti egaa gufuun nama mudatu baay'een hin jiraata gufuu kana bira darbinee immoo akkamitti milkaa'uu dandeenya milkoominni kaayyootti Waaqayyo nuume raawwachuudha wanta jedhamudha kan nuti irratti dubbachaa jirru amma sagantaan keenya itti fufeeti kan inni jiru kanaaf amma nu hordofaa isiniin jenna turtiin keessan nu faana ta'u turtii gaarii. Egaan erga keessaan finnee keessaan kana gochuu qabna erga jenne ofii keenya irratti kana gochuu qabna waan jenne alaanis immoo wanti nama mudatu jira yeroo baay'ee wanti dargaggoota keenya mogolee buusee akka isaan iddoo isaanii yaanne gaan kan godhu wantoota baay'eetu jira gama maatii irraa kaanumee gama maatii mee wantoota alaan mul'atan kun akkamitti dargaggoota gufachiisuu danda'u karaa kamiidhaan immoo araarsa. Warri kun warra nuyi ala jiranidha. I think external factors warra nu jennuudha. Sila kaaseera jiru jechaadha akka isaan jiranii jalqaba irratti amanuu danda'u nu raraata yoom gaafa jalqabnu jechuudha. Atuu deemnu yoo nutti dhufan garuu wanta nu hin eenne waan ta'eef nu sodaachisuu danda'u jalqabarraa garuu biyya lafaa keessa amma jirrutti rakkinni akka jiru kan dubbate gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Rakkina kana garuu maalidha jabaadhaa an biyya lafaa mo'eeraadha already mo'amaadha jechuudha. Isa mo'amaa keessa mo'anii darbuun garuu chaalenjiin hin jiru moo jiranni jedhu jira. Chaalenjiin eessarraa jalqaba mana keenya keessaa jalqaba. Maatii keenya irraa jalqaba. Ollaa keenya irraa jalqaba. Biyya qabalee keessatti dhalanne irraa atuma jedhuutu sadarkaa biyyoolessaa sadarkaa addunyaa dhufuu danda'a. Amma nu guddataa deemnu. Gara sanatti guddataa deemna yoo ta'e jechuudha. Chaalenjoonni sun hundumtuu steeppiidhaan jiru. Egaa maanni maatii irraa isa jalqabaa saayikolojiin dhala namaa akkaataan itti guddate
baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf namoota biyya keenya keessa jiraniif namoota biyya biroo jiran biyya guddatan jiran gidduu garaagarummaa inni jalqabaa eessarratti uumama saayikooloojii irratti uumama. Xiinsammuu keenya irratti uumama jechuudha. Mo'aa ta'anii dhalachuu yookaan mo'aa waa'ee mo'umsaa ittimaa guddisuu fi achii gadi qabanii rukutaa guddisuun garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Ijoollee xixiqqoo daa'imummaa isaanii irraa ka'anii gaafa isaan guddatan akka isaan mo'aa ta'uu danda'anii fi wanti nu goonu kun egaa taayitilii kan biraa waan nu jalaa ta'uu fi jeneraal goonee madabarra wanti nu goonu murteessaadha jechuudha. Ati hin guddattu, ati nama hin taatu, ati sareedha, ati maaloodha jechaa ijoollee hin guddatanii fi ati koo goota, ati cimaadha tu isaan balleessan jechuudha. Jedhamaa kan guddatan practically garaagarummaa guddaa qabu. Fakkeenyaaf nuyi akka biyya keenyaatti namni tokko umuriidhaan dadaangee hin jiru. Maal jechuu barbaadeen? Fakkeenyaaf biyyoota adii keessatti namni umuriin isaa gaafa waggaa 18 ta'u maatiin isaa waan barbaade qabaatu lafa inni bula jiraatu wanti inni isa barbaachisu nyaatii jiraatu garuu waggaa 18 booddee namni sun mana gadhiisee ba'a. Kun wanta guyyaa tokkotti ta'e miti. Wanta through generation to generation wanta dhufeedha. Kun immoo maaliif gargaara jara kana waggaa 18 gaafan ta'u mana keenya keessaa gadi nan ba'a. Kanaafuu akka nama tokkootti of danda'ee jiraachuuf of danda'uuf maaltu na barbaachisa kan jedhu yoom yaaduu jalqaba waggaa 10 keessatu jiru yaada jechuudha. Ganaa waggaa 8 fuula isaa dura jiruuf. Nuyi garuu itti dabalata gadi qabnee arrabsaa guddisuu maatiin keenya amma kun nama taa'ii anaannaan jedhanii beeku fakkeenyaaf. Practically ijoollee koo keessaa ilaa mucaan kun nama hin ta'u naan jedhanii. Abbaa koota akkas naan jedhe. Maaliifi sababiin isaa maatii keenya keessaa yeroo jalqabaatiif gooftaa kan fudhate ana ture. An mucaa dhumaadha. Gaafan gooftaa fudhadhu akka isaaniitti zarii isaanii keessaa isaantu cabee zarii isaanii keessaa hin xinnaatanii hin qaana'anii hin salphatan. Kanaafitu mana keessaa na ari'an. Gaafa na ari'an obbolaa koo hangafa isa hunda keenya fi kan giddu galeessaa waamanii dhaabbachiisanii gorora lafatti gadi tufanii mucaan kun yoonni nama ta'e an gorora kanan arraabaa jedhan. Waan isin dhibu garuu akkasan jedhan immoo wanti itti dubbattu si dhaala waan ta'eef. Ani immoo jedheen namoota isin addanatti argitan obboloota koo kana gadi yoon ta'e isaanii ol yoon ta'e malee isaanii gadi yoon ta'e ani san cufa kanan arraaban jedhe. So ittan fufee barumsa koo sirriitti barachuun jalqabee okay isa keessan galuu jechuu kanan barbaade walitti kanan fidee fi maatiin kanan jedhanii ergan Kiristoosiin amaneeti. Erga waa'een Kiristoos naa galeeti. Erga karaa Kiristoos wanti hundumtu akka danda'amu ergan bareeti. Utuun hin beeku ta'e garuu mooraaliin korkutamee hafachuudha. Abbaa koo takka naan jedhe, abbaa na dhalche takka naan jedhe waan ta'eef. Kanaaf maatiin keenya keedhaa yeroo guddisan chaalenjiidha jechuudha kun. External chaalenjiidha jechuudha. Biyya iddoo biraatti akkuma isin jedhe biyya sanatti garuu ati of dandeessati cimaadhaanii waggaa 18tti baasu. Waggaa 18tti nu biraa waggaa 18 dhiisii waggaa amma 30 wayitti maatiitti kan hirkatu jira. Dependency syndrome inni nu jennu maatii keenya dhukkuba hirkattummaatu jalqabumarraa kee biyya keenyarra maatii keenyarraa achan nutti dhufe jechuudha. Kuni external factory challenge nuyi fiixaan ba'umsa keenya keessatti qabnu keessaa tokkodha. Egaa inni kan biraani kun mana keessatti isa jalqabudha. Gaafa gabbaanu naannoo keenyarra wanti jiru argite naannoo keenyarra kan jiranii namoonni naannoo keenya bulchan illee akka mootummaatti dhalootaaf fakkeenya hin ta'a yoo ta'e exceelii godhanii hin argaman warra naannoo sanarra jiran irra fooyya'anii hin argaman yoo ta'e waan ilaaltee deemtu hin qabu. Tajaajilaan waldaa keessa jiru tajaajila kennuuni dhaloota sanaa ol ta'ee hin argamu yoo ta'e sammuudhaanis waaqayyoon sodaachuudhaanis. Inni kunis dhalootatti chaalenjii ta'a. Egaa environmentii nu keessa jiru walumaa gala. Environmentii nu keessa jiru baay'ee maater godha jechuudha. Fakkeenyaaf akka sagalee waaqayyootti environmentiin jalaa bade nama jalaa bade seenaa macaafa qulqulluu keessa environmentiin isaa jalaa bade tokko Addaamiidha jalqabuma irratti. Addaamiin waaqayyo environmentii waaqayyo wajjin jiraachuuf waa hojjechuu keessa isaa kaa'ee ture. Presence of God isa inni jechuudha. Waaqayyo wajjin jiraachuuf waaqayyoon keessa jiraachuuf waaqayyoon hojjechuu keessa isa kaa'e. Garuu Addaam maal godhe
Isanni ittiin bu'inii nyaatiin muka kanarraa jedhu karaa waan inni isa ta'u itti bu'ee nyaachuurraa kan ka'e environmentii sana miis godhe. Environmentii sana keessa gaafa ba'u maal ta'e safar godhe. Safaringiin amma gaafa gooftaa Yesuus dhufee recovery godhutti safaringiin sun tureera jechuudha. Amma isa keessa jirraa osoo jedhu nami jiraachuu danda'a isa keessa. Garuu warri waaqayyoon beekan environmentii sana deebi'anii restore gochuu danda'u. Kanaaf environmentiin maater godhaa. Naannoo nu keessa jiraannu qabaleerraa kaanee siin jedheera aanaatti gaafa dhumnu aanaatti barannee gara godinaa gaafa dhumnu godina keessa wanti nu ilaalaa guddanne illee maater godha. Haa ta'u akkamitti moona seedhu I think ittaan kanaaf chaalenjiidha warri kuni chaalenjiidha jiru chaalenjiidha akka jiran immoo inni jalqabaa jedheera akka isaan jiran amanuu danda'u nurra laata. Amanuu danda'uun keenya moo'icha keenyaaf karaa bana waan ta'eef. Tole galatoomii haa kana irratti maal jetta? Thank you Obboleessi Kiyyaa Raarsan bal'isee akka gaariitti ibsee jira. Kitaaba qulqulluu maal jedha kitaaba fakkeenya irratti mucaa kee daandii inni irra deemuu qabu irratti gaggeesseedha. Liji በሚሄድበት መንገድ ምራው በሸመገለ ጊዜም ከዛ ፈቀቅ አይልም. ከናፉ አባን ሃቲ ሙጫን ሳኒ ዳንዲ inni irra deemu jalqaba adda baafachuu qabu. Daandii inni irra deemu akkaataa kontekstii amma taasaa jirrutti fedhii mucaa kanaa daandii isaati. Dandeettii mucaa kanaa daandii isaati. Fedhii mucaa kanaa baasanii dandeettii isaa hubatanii daandii sanarra akka inni deemuuf akka milkaa'uuf gaggeessuu qabu. Daandiin isaa injiinariin hidhatanan injiinariin irratti gaggeessuu qaba akka inni milkaa'uudhaaf. Joornaalizimii hidhatanan joornaalizimii irratti gaggeessuu qaba. Tiyooloojii irraa yookaan liidarshiip hidhatanan yookaan immoo kaameraa editingii yookaan immoo waan fiilmii hojjechuu kana irratti yoo ta'e artistiidha yoo ta'e waan kana irratti adda baafatanii gaggeessuu qabu. Na warri faranjii baay'ee nutti tolu akkaataa isaan ijoolleetti guddisan yeroo durii ijoollee faranjii waliin guddannu maal godhanii paashinii mucaa sanaa hordofu paashinii mucaa sanaa laalu. Mucaan sun yoo reediyoo goroggoroo jaallata ta'e yoo teeppii moo waan arge goroggoroo jaallata ta'e waan fayyaa waan nagaa fidanii kennuuf akka inni hojjetuuf hime. Isi jarri maraatti eenna nuti immoo. Because waan fayyaa qabu fiddeetti kennite mucaan caccabsee jenna. Isaan waan beekaniif mucaan sun karaa sanaan akka guddatuuf deeggaraa jiru. Sana booda waan elektirooniksii kana tuttuquu barbaada elektirikaal injineringii fa'a. Waa'ee elektirooniksii fa'a waa'ee injineringii kana fa'aan galchu. Because paashinii isaa ilaalaniiru dandeettii isaa ilaalaniiru karaa sanatti guddisu. Paashinii isaa dandeettii isaa irratti hordofanii isa deeggaru. Gara keenya immoo gara biyya keenya gaafa dhufte baay'inaanii kan baratame abbaan yoo maasiin isaa fakkeenyaaf karaa seeraan alaatiin irraa fudhatameera ta'e namni wayii himannaa wayiitti banee irraa fudhateera ta'e abbaan seeraatti murteesseera ta'e po'e dhaga mucaa isaatiin mucaa kiyya kun daanyaa abaluutu natti murteessee lafa kana dhabne daanyaa ta'edhaan mucaan kan keessa isaa jiru kan akkaawuntingii ta'uu danda'a yookaan immoo joornaalizimii yookaan injiinaringii yookaan meedisinii ta'uu danda'a abbaan immoo maal ta'an mucaa kiyya maal taata abbaa seeraa taata xabaqaa taata maalii taata fedhii mucaa malee jechuudha mucaan atu cinqamu maal ta'a abbaa seeraa ta'a barumsi ittiin solu hojjechuun ittiin tolu jireenya dhiibaa jiraata successful hin ta'u jechuudha jireenya rakkinaa jiraata because success comes easily if you love what you do jenneera waan hojjettu san hin jaallatu taanaan milkaa'uu hin dandeessu mucaan sun karaa isaa malee deeme jechuudha eenyutu karaa isaa malee deemsisee maatiidha kanaafuu maatiin akkas gochuun qabu maatiin karaa mucaan sun irra deemu fedhii isaa dandeettii isaa ilaalanii deeggaruu qabu malee mucaa kiyya akkaawuntingii galtee baankii keessa hojjattee mucaan abaluu baankii keessa hojjata akka naan jedhan barbaada wanti jedhamu hin hojjetu mucaan kiyya daanyaa jedhama abbaa seeraa jedhamee akka jedhamu waan akkasiin hojjetu mucaan sun injiinarii ta'uu barbaada tanaan injiinaringii irratti deeggaranii guddisuudha ikoonomiksiidha tanaan ikoonomiksii irratti abbaa seeraa tanaan artistii tanaan karaa isaatiin keessattuu hojiin artii kun baay'inaan akka biyya keenyaatti fudhatama qabu deeggarsan qabu hubannaan qabu nami waa'ee artii kana gaafa hojjettu bakka mucaan kiyya duriyyee ta'e mucaan kiyya bala badeedhu garuu warri dhiibbaa guddaa sabarratti har'a uumaa jiran artiistota karaa fiilmiitiin warra hojjetaa jiran karaa walalootiin karaa adda addaatiin warri hojjetaa jiran dhaloota irratti dhiibbaa guddaa uumaa jiru warra kana baay'ee appirisheet gochuu barbaada kanaafuu waan kana irratti mul'ata isaanii fedhii isaanii adda baasanii guddisuun gahee maatiiti. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaan sagantaan keenya ammayyuu akka itti fufetti jira yeroo ammaa garuu sababa yerootiif egaa sagantaa keenya kutaa lammaffaa isaa torban dhufu qabannee dhiyaanna kan nuti irratti haasaa turre kallattii milkoominaa isa jedhudha egaan namni tokko milkoomuudhaaf maal gochuu qaba akkasumas immoo gufuuwwan jireenya isaa keessa akkasumas bakkeedha isa mudatanii akkamitti bira darbee milkaa'uu danda'a wanta jedhamu gaa irratti haasa'uu jalqabneerra jechuudha. Egaan kutaa tokkoffaa isaa asuma irratti xumurra kutaa lammaffaa isaa torbee dhufu qabanneeti kan dhiyaannu sagantaan kun akka kanatti bareedee simbira akka ga'u kan godhani ogeessota kaameraa keenyaa Fiqiraalee Dassaalany Hirphoo akkasumas Naatinaal Bonjaati ani immoo qopheessaan qophii kanaa gammachuun isaa keeti torbee dhufu gaa kutaa lammaffaa qophii kana qabanneeti kan dhiyaannu kanaaf nu bilbiluu nu barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna amma torban dhufu wal agarruutti nagaa waaqayyootti.